Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa marsaan 20ffaan kaleessa goolabameera. Shaampiyoonaa kanaan Itiyoophiyaan waggaa 34 booda meedaaliyaa warqii malee xumurte. Olaantummaan Afrikaa meetira 5,000 fi 10,000 qabdus Tookiyootti irraa fudhatamee jira. Injifata. Following his disqualification in the 1500, Hocker wins it. Vicameli, Gressier on the podium again. Yaatumra shaampiyoonicha fageenya meetira 5,000 shaampiyooniin olompikii fageenya meetira 1,500 atileetii Ameerikaa Kolokors injifate. Seenaa fageenyichaan sa'aatii saffisa lammaffaa addunyaa kan qabu Hagos Gabrahiwot waltajjii Itiyoophiyaan warqiin faayamaa turteet 13ffaa bahe. Olaantummaan Afrikaas fageenyichaan qabdu atileetota Ameerikaa fi Awurooppaan golabame. Shaampiyoona Tokyo kanan meetira 10,000 kan Iran lammiin France Jimmy Grasse injifachuun olaantummaa atileetota Afrikaa xumure. Atileetonni Afrikaa baha meetira 5,000 fi 10 yeroo dheeraaf olaantummaan to'achaa meedaaliyaa hunda duguggari fudhachaa turanis Tokiyootti olaantummaan isaanii kun atileetii Ameerikaa fi Firaansiin xumurame. Meetira 5,000 Hocker jalqabarraa ka'uun atileetii Ameerikaa Grand Fisher fi Hagos Gabrahiwot waliin morkii cimaa taasisaa turus dhumarratti saffisa qabutti fayyadamuun injifate. Geenyicha xumuruuf daqiiqaa 12 sekondii 58 fi maayikiroo sekondii 30 fudhate. Atileetiin Belgium Isaac Kimeli lammaffaa bahe. Shaampiyooniin addunyaa meetira 10,000 Jimmy Grasse Firaansiif sadaffaan xumure. Itiyoophiyaadhaa Biiniyaam Maharii shanaffaa Hagos Gabrahiwot sadarkaa 13ffaan xumuruun qabxii Itiyoophiyaa hin madaalleen golaban. Seenaa fageenyichaan sa'aatii saffisa lammaffaa kan qabu Hagos Gabrahiwot dorgommichaan tooftaa ofiin osoo hin taane atileetota Ameerikaa hordofuun dorgommichaan akka hin milkoofne ta'e. Muuxannoo dhabuun Biiniyaam Maharii dursee bahuun humna fixe. Sadarkaa keessaa akka hin seennes ta'e. Itiyoophiyaan abdii meedaaliyaa irratti kaattus meedaaliyaa warqii malee golabde. Chebet and Kip Yegon, and Chebet's going to do it. The only title missing from her collection. She's becoming an all-time great. Chebet does the 5:10. Sambatuma fageenya meetira 5,000 dubaraan Keeniyaan warqii fi meetii yoo fudhattu Italiin naasa argatte. Fageenya kanaanis Itiyoophiyaan hin milkoofne. Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar warqii dacha fageenya meetira 5,000 Itiyoophiyaaf argamsiisuun yaadatamu. Sambata shaampiyooniin bara 2022 Gudaaf Tsaggaayee, shaampiyooniin bara 2023 Feski Piegoo fi shaampiyooniin olompikii Beatrice Chebet injifannoof eeggamani. Shaampiyooniin meetira 10,000 Beatrice Chebet meetira 5,000 injifachuun injifannoo dachaa Keeniyaa gonfachiiste. Beatrice daqiiqaa 14 sekondii 54 maayikiroo sekondii 36 xumuruun injifatte. Feski Piegoo lammaffaa kan Italii Naadiyaa Baatokleetii sadaffaa baate. Gudaaf Tsaggaayee jaaffaan xumurte. Atileetota 36 kan hirmaatte Itiyoophiyaan guyyoota 9 darbaniif fageenyota 7 morkii xumuraa irratti hirmaattus meedaaliyaa meetii fi naasa 2 xumurteetti. Itiyoophiyaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa kanaan waggoota 34 booda meedaaliyaa warqii malees galte. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 16 darbaniin Itiyoophiyaan yoo xiqqaate warqii tokko dhabdee beektu. Yeroo xumuraaf warqii malee kan xumurte bara 1991 shaampiyoona atileetiksii addunyaa Tookiyoon qopheessteen yeroos meedaaliyaa meetii fixaa baay'isaa fageenya meetira 5,000 argamsiiseenis ture. Barana seenaa sana irra deebi'uun shaampiyoonicha xumurte. And the Kenyans going to do it. What an upset, what a story. Oh my word. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa Tookiyoo Jaappaan kaleessa golabameen Keeniyaan fageenya meetira 800 dubaraan warqii 7ffaa argatte. Atileetiin Keeniyaa Liiliyaan Nodiraa fageenyichaan riikardii shaampiyoona atileetiksii addunyaa haaraa galmeessuunis injifatte. Fageenyicha golabuuf daqiiqaa 1 sekondii 54 maayikiroo sekondii 6 kan itti fudhatte Nodiraan riikardii waggaa dheeraaf ture fooyyessu moote. Shaampiyooniin olompikii atileetii Great Britain Keelii Odikinaasan lammaffaa yoo baatum Georgia Hunter sadarkaa sadaffaan xumurte. Sanbata fiigicha meetira 800 dhiiraanis atileetiin Keeniyaa Imaanuweel Waanyuunii shaampiyoonii ta'e. Atileetiin Aljeeriyaa Jamaal Saajjaat lammaffaa ba'uun meedaaliyaa meetii yoo fudhatu kan Kaanadaa Maarko Aroob sadarkaa sadaffaan xumuruun meedaaliyaa naasa badhaafame. Gonna need an opening on the inside here. Marco Arop, the defending champion, kicks on the outside. Atawi trying to find space on the inside. Wanyonyi in the closing stages holding on as Sajati, the bronze medalist from Paris.
Fiigicha meetira 400 wal harkaa fuudhuu dhiiraan atleetonni Botswaanaa shaampiyoonii ta'aniiru. Atleetiin biyyattii Koolen Kiipnaaship sarara xumuraa irratti shaampiyoonii Olompikii fi addunyaa sakaalaa meetira 400 kan ta'e atleetii Ameerikaa Raay Benjaamin bira darbuun Botswaanaan warqee argatte. Atleetonni Botswaanaa daqiiqaa 2 sekondii 57 maayikiroo sekondii 7 fiigicha xumuranii. Ameerikaan meetii Afrikaan kibbaa naasii fudhatanii jiru. Fageenya kana morkii dubaraan Sydney Ameerikaarraa tokkoffaan xumuruun meedaaliyaa warqee argattee jirti. Gareen Neezerlaand sadaffaa bahuudhaan naasii fudhatu ulee harkaa fuudhuu 400 atleetonni Ameerikaa koorniyaa lamaaniinuu injifatanii jiru. Dubaraan Ameerikaan warqee Jamaayikaa fi Jarman meetii fi naasii argataniiru. Dhiiraan Ameerikaa, Kanaadaa fi Neezerlaand tokkoffaa hamma sadaffaa bahuudhaan kan xumuran. Shaampiyoonaa kana Ameerikaa warqee 16 meetii 5 fi naasa 5 walitti meedaaliyaa 26 olaantummaa yoo xumurtu, Keeniyaan warqee 7 meetii 2 fi naasa 2 meedaaliyaa 11 lammaffaa, Kanaadaa warqee 3 meetii 1 fi naasa 1 sadaffaadhaan xumurte. Botswaanaan warqee 2 fi naasii 1 shanaffaadhaan xumuruun Itoophiyaan meedaaliyaa meetii 2 fi naasa 2 sadarkaa 22ffaan goolabde. Shaampiyoon atileetiksii addunyaa kaleessaa xumura argateen Keeniyaan addunyaarraa lammaffaa, Afrikaarraa tokkoffaadhaan goolabde. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon injifannoon keessan Afrikaa hunda boonse jedhanii dabalata qabna. Beatrice Chebet was not to be denied. There's so much respect between these two. Their names will be spoken with reverence decades from now. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa Jaappaan Tookiyoon yeroo sadaffaaf qopheessite Keeniyaan milkiin goobantee mul'atteerti. Keeniyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kanaan atileetota 62 hirmaatte. Biyyattii Baha Afrikaa Keeniyaan Tookiyoo irratti dorgommii gochoota dirreetti hamma maaraatooniin hirmaatte walitti meedaaliyaa 11 fudhachuun addunyaarraa Ameerikaatti aanuun sadarkaa lammaffaan xumurte. Keeniyaan dorgommii tiraakii hirmaatte hundaan meedaaliyaa argattee jirti. Keeniyaan warqee 7 argatte keessaa 6 atileetota dubartootaan kan argaman. Dorgommii maaraatoonii dubartootaan atleetiin umrii 31 Peeris Chepchirchir atleetii Itoophiyaa Tigist Asaffaa injifachuun seenaa ishee keessatti shaampiyoonii addunyaa taate. Fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 Beatrice Chebet warqee 2 fudhachuun seenaa Olompikii Paaris irratti dalagdee irra deebite. Beatrice Chebet seenaa Xurunesh Dibaabaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Helsinki fi Olompikii Beijing irratti galmeessiteen qixxaattee jirti. Fageenya meetira 1,500 Fees Keebeegoon, Oreegoon, Budaapest fi Tookiyoo irratti walitti aansitee injifachuun haatirikii hojjettuun bara 2017 London irrattis warqee fiduun seenaa shaampiyoonaa kanaatiin meedaaliyaa warqee 4 fudhachuun dubartii jalqabaa taatee jirti. Liiliyaan Oodiiriin fageenya meetira 800 dubartootaan riikoordii shaampiyoonicha fooyyessuun mo'atte. Warqeen 7ffaan Keeniyaa atleetii fageenya giddugaleessaa meetira 800 Imaaneel Waanyoonyiin kan argamedha. Injifannoon Keeniyaan shaampiyoonaa kanaan argatte seenaa dorgommichaan qabxii guddaa sadaffaa biyyattii ta'uunis galmaa'eera. Keeniyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2011 Kooriyaa Kibbaa Deegoo irratti warqee 7 waliigala meedaaliyaa 17 akkasuma shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Beijing bara 2015tti geggeeffameen warqee 7 walumaa gala meedaaliyaa 18 argachuun seenaa dorgommichaan baroota meedaaliyaa hedduu itti argattedha. Barana meedaaliyaa warqee 7 waliigala meedaaliyaa 11 fudhachuunis goolabde. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon addunyaarraa lammaffaa, Afrikaarraa immoo tokkoffaa ba'uun Afrikaa boonsitaniittu seenaa atileetiksii biyya keenyaa keessatti seenaa biraa katabdanii jirtu. Alaabaa biyya keenyaa ol kaastanii jirtu. Keeniyaan biyya atileetotaa qofa osoo hin ta'in biyya shaampiyoonota ta'u addunyaaf mirkaneessitanii jirtu. Injifannoo keessaniin lammiileen biyyaa mataa ol qabataniiru, isiniin boonaniiru jedhani. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon dabaluun anis isiniin booneera, isin boonsitoota Afrikaati, baga gammaddanii isaaf guyyaa gara biyyaa deebitan wal arginaa jedhani. Wiiliyaam Ruutoon miseensonni garee atileetiksii Keeniyaa gara Tookiyoo imalan geggeessaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Ergaa bara 2017 atileetiksii Keeniyaa keessatti yaaddoon qoricha humna dabalataa dabalus federeeshinii fi mootummaan Keeniyaa hojii guddaa atileetiksii irratti hojjetee milkaa'eera. Ragaaleen akka addeessanitti atileetonni Keeniyaa fageenya dheeraa 140 qoricha humna dabaluu fayyadamuun adabamaniiru. Best our sport has ever known and she is unequivocally the finest 1500 meter runner. Badhaasni Baalandoor marsaan 69ffaan har'a Firaansitti kennama. Pirimeer Liigii Ingilaandiin kaleessa Arsenaal Maanchestar Siitii waliin qixa ba'ee jira. Leenjisaan Siitii Pep Gaardiolaan jalqaba karoora keenya ittisuu ture jedhee Arteetaan ammoo waa'ee tooftaa taphaa akka afaaniin dubbatan salphaa miti jedheetii jira. Shifarraa Jaamboo oduu kana isinitti himaa hanga mukootiin xumuree jira. Oolmaa gaarii qabaadha.
Manchester City have never lost by a heavier margin under Pep Guardiola. Pep Guardiolaan taphicha dura kitaaba Jose Mourinho playbook jedhu akkaan dubbiseeraam kun gonkuma tooftaa Pep Guardiola jalatti argine hin beeknedha jedhe taphataan duraanii Manchester City Michael Richard kubbaa to'achuu fi taphicha to'achuun walii adda ta'uu garee Pep Guardioladhaa ifatti nutti mul'ise kan jedhe ammoo taphataa duraanii Everton Rob Green ture. Premier League England torbee shanaffaa tapha cimaa imala shaampiyoonummaa akeeku jedhame Emireesitti Manchester City fi Arsenal walitti fide qixa xumurame. Tapha Arsenal guutummaatti Manchester City caalee taphatee fi Manchester Cityn ittisa qofaan daqiiqaa 90 dabarsee dubbii jabaan tooftaa taphaa Pep Guardiolaan kaleessa ittiin dirree seenan ta'e. Manchester City the lead with their first shot of the game. Kana dura garee kubbaa qabatee taphatuu fi kubbaa saffisaan waliif kennanin kan beekamu Manchester Cityn kaleessa faallaa kanaa ta'ee argame. Tooftaa taphaa 4-1 dirree seenuun boodarraa Haaland Foden baasuudhaan daqiiqaa 75 booda tooftaa taphaa 5-5 duwwaadhaan yeroo taphatan mul'ateera. Arsenal harka 66.8 kubbaa yoo to'atu Manchester Cityn harka 32.2 qofa tureen kun seenaa Pep Guardiola keessatti tapha baay'ee ittisa irratti xiyyeeffate jedhameera. Ta'us Pep Guardiolaan kubbaa osoo hin taane taphicha to'ate jechuun morkataa isaaf haalan itti qophaa'u mirkaneesse. Manchester Cityn taphichi eegalee daqiiqaa 9ffaatti kubbaa Tijjaanii Reenders minjeesseef Erling Haaland daqiiqaa 9ffaa irratti galchee dursaa ture. Irra deddeebiin kubbaa gara duraatti dhiibuuf kan yaale Arsenal sarara ittisaa Manchester Cityidhaa bira darbuun itti ulfaataa ture. Ta'us jijjiirraa Mikel Arteta boodarra firii buusee Gabriel Martinelliin daqiiqaa 92ffaa irratti kubbaa Eberich Izen kenneef Donnarummaan iddoo isaa akka gadi lakkise argee galcheen qixa bahan. Gabriel Martinelliin Champions League Awurooppaatiin Athletic Bilbao irratti jijjiiramee seenuun goolii tokko galchee tokko mijjeessuun ni yaadatama. Pep Guardiolaan taphattoota Manchester United ittiin injifatan irraa tokkollee hin jijjiirre. Kun waggoota 9 Manchester City keessatti dabarsanii seenaa isaan yeroo sadaffaaf taphoota sadiin walitti aansee filannoo wal fakkaatan dirree seene. Gareen Mikel Arteta boqonnaa dura dhibbeentaa 68 kubbaa to'atus hammi goolii galchuudhaaf yaalan harka duwwaa 6-1 qofa ture. Sarara gidduu to'ataniiru. Ta'us qarqara lamaan sochiin ture ittisa Manchester City bira darbuun dandeenye. Victor Yokaresh boqonnaa dura yeroo 5 iddoo hin malletti argame carraa tokkos hin uumne kubbaa tokkollee osoo yaaliin dirree ba'e. Taphattoota sarara ittisaa Manchester Cityidhaan fuullee walitti dhufee tokkollee injifachuu hin dandeenye. Leenjisaan Arsenal Mikel Artetaan taphoota 5 Pep Guardiolaan osoo hin mo'amin imalu leenjisaa jalqabaa ta'eera. Taphicha booda waa'ee tooftaa taphaa keessumaa immoo sarara gidduu Merino Rice fi Zubamendi gaafatame akkas jedhen akka dubbatan kana salphaa mitiin waan karoorsine akkas taphachuudhaaf filanne qabna kana tapha to'annee taphachuun mirkaneessine jedheen. Pep Guardiolaan ammoo karoorri keenya kana hin turre haala morkataa keenya ilaallee akkas goone qabxii tokko arganneera yeroo tokko murtoo akkasii gara fuulduraattis ni fudhannaa jedheen. Taphataan duraanii Manchester United Gary Neville ammoo Pep Guardiolaan qoma dhiibee taphicha injifachuuf dhiyaate daqiiqaa 25 booda of jalaa balleesse yoo jedhu Theo Walcott ammoo Mikel Artetaan Eberich Izen teessoorra kaa'uun sirrii hin turre jedhen. Taphoota birootiin kaleessuma Newcastle goolii malee Bournemouth waliin Aston Villaan goolii tokko qixa Sunderland waliin baheen. Sanbata darbii Merseyside 206ffaan injifannoo Liverpooliin goolabame. Tapha Liverpool boqonnaa dura caaleef David Moyes ammoo boqonnaa booda garee isaa fooyyesseen Liverpool goolii 2-1 Everton mo'ate injifannoo harka dhibbaan itti fufe. Ga'umsa Gravenberch sarara gidduu hanga fuulduraatti deemee mul'iseen kan deeggarame Liverpool boqonnaa dura gooliiwwan Ryan Gravenberch fi Hugo Ekitike galchanii mo'ate. Idrissa Gana Gueye goolii takkitti Everton galcheera. Tapha cimaa Old Trafforditti taphatame Manchester United goolii 2-1 Chelsea mo'ate. Tapha kilaboonni lamaan kaardii diimaadhaan taphattoota tokko jalaa ba'e kanaan Amooriif injifachuun